ummata keenyaaf barnoonni dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Seenaa keessatti rakkoon irra ture furuudhaaf hayyoonni hedduun aarsaa kan itti kaffalan, erga dammaqanii booda saba isaanii dammaqsuudhaaf, ergoof baranii booda saba isaanii kakaasanii injifannoo olaanaadhaaf qopheessuudhaaf kan isaan taasise barnoota. Hayilee Fidaa, Baaroo Tumsaa, Magarsaa Barii, Taaddasa Birruu hunda isaanii yoo fudhanne barnootatu isaan dammaqsee gabrummaa uummata keenya irratti akka fincilan isaan taasise. Dhaloonni kun ergama guddaatu isa fuuldura jira. Hiyyummaaf duubattafummaa injifannee addunyaa irratti uummata dorgomaa ta'e ta'uudhaaf, uummata fedhii fi faayidaa isaa kabachiisu ta'uudhaaf jabaannee barachuu, barnootaan qophaa'uun nurraa eegama. Isa kanaaf immoo fakkeenya fagoo miti kan isin barbaachisu. Addunyaa irratti dorgomaa ta'uu akka dandeessan dhaloota kana keessaa kan ba'e Dr. Biraanuun asitti argamaa, saayintistiin keenya. Mee baga nagaan dhufte jedhaani. Saayintistii naasaa qorannoo guddaa gaggeessu, mana barnootaa xiqqaarraa ka'ee addunyaa irratti dorgomaa ta'ee addunyaa fuuldura dhaabbachuun akka danda'amu qabatamaan kan nutti agarsiisedha. Fakkeenya guddaa kan of harkaa qabdu. Dr. Biraanuu baay'ee si jaalannaa, baay'ee si kabajnaa, hojii hojjechaa jirtuuf dinqisiifannaa guddaa qabnaa, galatoomii ulfaadhu jechuun hin barbaada. Dhaloonni kun kan biraa saayintistii keenya Profeesar Gabbisaa Ejjetaa addunyaa irratti fakkeenya guddaa kan ta'e riisarchiidhaan kabaja olaanaa mootummaa Ameerikaa fuuldurattis kan argate looreeta kan ta'e dhaloonni kun isa of fuulduraa qaba. Isarraa barachuutu irra jiraata. Kan biraa looreeta Tsagee Gabramadin iddoo xiqqaarraa ka'ee addunyaa irratti barreeffamaan kalaqaan kan beekame dhaloonni kun isarraa barachuu danda'a. Hundaa ol immoo gaggeessaa biyya keenyaa muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed looreeta nagaa addunyaa irratti Nobel Prize kan argate, biyya keenya immoo misoomaan dinagdeedhaan hawaasummaadhaan jijjiiraa kan jiru, fuuldura dhaloota kana ta'ee nama tarkaanfachaa jiru dhaloonni kun qaba. Kanaaf waan haaraa ta'aa jechaa jiru. Gadameessi uummata keenyaa hayyoota baasuu akka danda'u, kumaa kitila waamee fixuu hin danda'u qabatamaatti jira. Dhaloonni ammaa kun isaan of fuulduratti laalee caalmatti isaan caalee argamuudhaaf hojjechuu danda'u irra jiraata. Kanaaf amma mootummaan naannoo keenyaa kan isin irratti invest gochaa jiruuf, uummanni Oromoo isin irratti invest gochaa kan jiruuf akka dhaloota ammaa kana taatanii miti. Dhaloota ammaa kiyyaa fi dhaloota amma jiru kanarraa dachaa 4-5 caaltanii fuulduratti tarkaanfattanii biyya akka fuulduratti tarkaanfachiiftaniif, dhaloota akka fuulduratti tarkaanfachiiftaniif, akkuma Oromoon ilma abbaan caalle ilmoo miti akkuma jedhu abbootii keessan akka caaltaniif. Oromiyaan amma waan qabu, uummanni Oromoo waan qabu amma isinii kenne waan qabu xiqqoo baay'ee xiqqaa taate sanarraa waa hunda isinii kenne. Kanaaf amma kan barachaa jirtan ofii keessaniif miti, saba keessanii fi biyya keessan Itoophiyaadhaa fi kanaaf jabaattanii qophooftanii uummata keessan injifannoo olaanaatti ceesuudhaaf akka jabaattanii hojjettan asumaan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Firii isaa argaa jirra. Saayintistii ciccimaan akka ba'u, ce'umsa olaanaan akka dhufu shakkii tokko hin qabu. Mootummaan naannoo keenyaa keessattuu Dr. Biraanuu faana ta'uudhaan saayintistoota adda addaa addunyaarra jiran mobilaayiz gochuudhaan Shaggar Institute of Technology ijaaree jira. Fulbaana kana isin keessaa ijoollee qaxalee ta'an dorgomanii instituutii keessa galan qophaa'ee jira. Baga gammaddan isinin jechuun barbaada. Manni barnootaa kun saayintistoonni Itoophiyaa addunyaarra jiran hundumtuu qindeessummaa Dr. Biraanuu Bulchaatiin walitti qabamanii kan itti barsiisan, kan itti ijoollee qopheessan, addunyaa irratti teekinooloojiidhaan dorgomaa taanee akkuma MIT kan Ameerikaa akkuma iddoowwan biroo jiran sadarkaa sanitti Shaggar Institute of Technology'n siit jennaanii qophaa'ee jira. Hundi keessanuu dorgomtanii seentanii
carraa kanatti akka fayyadamtan barattoota jalqabaa akka taatan keessattuu barattoonni barana eebbaaf yuunivarsiitii galuudhaaf qophooftan isiniif oduu gammachiisaa kanan qabaa. Kanaaf jabaattanii akka dorgomtan warri jalaa dhuftan immoo isatti akka qophooftan gochuu barbaachisa. Kanaaf mootummaan naannoo keenyaa dakaa bu'uura boruu manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa boordiingii fi ispeeshaal iskuulota ijaaree jira. Kan ammoo mataa walitti hidhuudhaaf Institute of Technology Shaggar ijaaree jira. Isa kana Dr. Biraanuun faan abbummaadhaan qabatanii boordiin Shaggar Institute of Technology Dr. Biraanuudha. Mul'atni kun akka lafa qabatu hojii guddaa hojjechaa jiru. Isa kanaaf maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin maqaa maatii barnoota Itoophiyaatiin galatoomii ulfaadhu jechuun hin barbaade. Dhumarratti biiroon barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoodhaan gaggeeffamu hojii guddaa hojjechaa jira. Ammatti barnoota keenya irratti wanti ta'aa jiru bu'aasaa arguudhaaf hin rakkan. Maaliif rakkoo guddaa keessa ture? Cabiinsa hamaa keessa ture. Cabiinsa hamaa sana garuu wal'aansa cimaatu godhamaafii jira. Barnoon Oromiyaa fooqii baay'ee bareedu dizaayinii buluupiriintii baay'ee bareedaa ta'e addunyaa irratti bareedaa ta'e ijaaruuf kan hojjetamaa jirudha. Sadarkaa namarra jiru buluupiriintichi dhumee faawundeeshinii cimaa waan barbaadu faawundeeshinii cimaatu qofforamee achi keessatti faawundeeshiniitu kaa'amaa jira. Kanaaf sibiintoon galeeraa dhagaan galeeraa hin mul'atu namni alaalaan na argu maal inni dhoqqeen kun hin mul'atu maa inni jijjiiramni hin jiru siin jedha. Garuu eegi jennaan jara saniin jechaadha. Waan cimaatu ol dhufuudhaaf jira. Isintu mul'achuudhaaf deemaa jira. Dhaloonni dakaa baay'eetu mul'achuudhaaf deemaa jira. Shakkii tokko hin qabu waggaa 5 waggaa 10 booda barnoonni Oromiyaa fakkeenya guddaa sadarkaa Afrikaatti addunyaatti akka ta'u ijoollee qaqqaxaleen cimoon akka keessaa ba'an shakkii tokko hin qabu. Isa kanaaf maatiin akkuma amma jalqabe hojii guddaa hojjechaa jiru. Uummanni naannoo keenyaa hojii guddaa hojjechaa jiru. Xiyyeeffatee akka hojjetu asumaan imaanaa jechuun barbaada. Biiroo barnootaa barsiisota keenya sadarkaadhaan jirtan seektara barnootaa keessa hojjetaa 364 jira. Hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Firiin dadhabbii keessanii waggoottan dhufan bu'aa hin fidaa. Ammas garuu jabaattanii xiyyeeffattanii akka hojjettan keessattuu barsiisota keenya isin jajjabeessuun barbaada. Sirni barnootaa keenya rakkoo isaa maal inni barsiisaa kufeetu barataa kufu oomisha. Barataa kufeen mootummaa ijaarameetu jira. Barnoota kufeen hundatu kufe. So akka mootummaa naannoo Oromiyaatti maal jennee amannaa kan kufe nuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa kufe. Maatiitu kufe. Barsiisaatu kufe. Barataa miti kan kufe. Yoo qaamolee sadan kun sirratan malee barataa sirrachuu hin danda'u. Kanaaf mootummaan naannoo keenyaa parsantii 40tti kan siqu bajeta isaa barnoota irratti ramadee kan jiruuf. Uummanni naannoo keenyaa waan qabu hunda kennaa jira. Barsiisonni keenya immoo caalmatti tattaafachuutu irra jira. Nu sadanoo fayyine barataan keenya hin fayyi. Akka fayyuu danda'uuf sammuu gaarii barataan keenya akka qabu qabatamaatti arginee jirra. Barana immoo bu'aa guddaan akka argamuu fi akka dhufu shakkii tokkoyyuu hin qabu. Kanaaf jabaannee akka hojjennu hanqina keessattuu mootummaa naannoo keenyaa bira ture bu'uura irraa hiikuudhaaf itti deemamee jira. Uummanni keenya hirmaannaadhaan hojii guddaa hojjetee jira. Kun walitti qindaa'ee barattoota keenya dorgomaa akka godhu shakkii tokkoyyuu hin qabu. Kanaaf hundi keenya iyyuu xiyyeeffannee hojjechuun utuu ija libsatin kaayyoo cimaa kana kaayyoo uummata keenya barnootaaf teekinooloojiidhaan dorgomaa gochuu akka kanarratti jabaannee hojjennu asumaan isin jajjabeessuun barbaada. Baay'ee isin jaalannaa abdii guddaa isinirraa qabna. Wanta hamilee guddaan tokko Oromiyaa keessatti natti horoo jiraate wanta hojii barnootaa irratti amma dadhabamaa jiru kana kun immoo dhaawataan firii buusaa akka deemu shakkii tokkoyyuu hin qabu. Dhaloonni bara baraaf hojii amma keessa darbaa jirtan kana wanta dhalootaaf bara baraaf bu'uura ta'uu danda'u akka kaa'aa deemtanis shakkii tokko hin qabu. Jabaadhaa imaanaa saba keessanii imaanaa uummata keessanii imaanaa mootummaa keessanii caalmatti bahuudhaaf jabaadhaa hojjechaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa.